Ashamaa daawwattoota Oromaan akkam jirtu Hamster Compaatiin guyyaa kaleessaa taaptaap godhuun dhaabbatu wal qabatee jechuudha. Namoonni baay'een bitaa itti galee jira jechuudha. Kooyinii keenya garam kutee Prophet Poweriin keenya illee eessa nu jalaa kutee akkasumallee wanti amma dhufe hoo maali kan jedhullee jechuudha. Namoonni baay'een tapha amma dhufe kana jechuudha akkamitti akka itti taphatu wallaaltanii jechuudha. Wannumti Hamster Compaatii kunu bitaa isinitti akka galee jechuudha. Nan hubadha jechuudha. Kanuma wal qabatee viidiyoo gabaabduu takka isiniif qabadhee dhufeetin jira. Hanga dhumatti viidiyoo kana hordofaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa yeroo amma viidiyoo isiniif waraabaa jiru Hamster Compaatii keessa seeneetin jira. Isinilleen haaluma kanaan Hamster Compaatii keessan ni seentu. Haala kanaan isiniif dhufa yeroo dura isiniif banamu jechuudha. Asirratti amma haala isin argitan kanaan amma daayimandii 3.9 keessaa qaba jechuudha. Haala isin argitan kanaan jechuun hin funaanne jechuudha. Walitti hin qabne sababan biizii jiruufi jechuudha. Kanaafuu isa kana bifa salphaa ta'een isteeppii viidiyoo kalee irratti isin argisiise maleetti jechuudha. Akkaataa isin daayimandii kana walitti sassaabbatuu dandeessan isin argisiisa. Baay'ee salphaadha jechuudha. Ilaalaa suutuma waa'ee Prophet Poweriitii fi akkasumallee kooyina keessan kan duraanillee jechuudha. Viidiyoo gara booda irratti kan isinitti himu tahaa jechuudha. Gubbaa kana irratti illee haala isin argitan kanaan jechuudha. Kun asirratti isiniif hassaaba. Daayimandii kun gisee asii walitti guuratan asirratti isiniif hassaabaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan kaleessaan isiniin jedhee erni iddoo jedhu kanarra cuqaastanii haala kana miidiyaa isaanii fooloo gootanii nama kaan invite gootanii daayimandii kana walitti qabatanii isiniin jedhe jechuudha. Daawwattoota kiyya. So har'a sanii miti jechuudha. Ka har'a immoo daayimandii makana karaa isin itti walitti hin qabatuu dandeessan jechuudha. Isin argisiisaa jechuudha. Kan jalqaba irratti maal gootu bakkuma Prophet Powerii keessan kana daayimandii as jirtu sana ni argitanii asuma irratti kilik gootu jechuudha. Yeroo isin asirratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Daawwattoota kiyya. Asirratti gadi buutanii jechuudha. Start meaning ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Isarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana boodanii haala kanaan jechuudha. As keessatti daayimandoonni adda addaa isiniif dhufa jechuudha. Kun hundinuu fireedha jechuudha. Haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf asirratti haala isin argitan kanaan daayimandii 0.5 kan jedhu ni argiti. Akkasumallee asirratti jechuudha 0.5 kan jedhu akkuma saniin jira jechuudha. Hundi isaatu firiidha jechuudha. 0 takka jira 2.22 jira jechuudha. Daawwattoota kiyya kanuma hundaa'u maal gootanii ni fudhattu jechuudha. Firiidha jechuudha. Hundi isaa irratti ni cuqaastanii baay'ee garuu kan nama dhibu jechuudha. Baay'ee gadi bu'aadha. Akka malee gadi bu'aadha. Fakkeenyaaf gisee tokko yoo fudhannee jechuudha za'a 5 gadi keessatti illee nun deebisu jechuudha. Asirratti gadi buutanii goo jettuuni jechuudha. Firii waan ta'eef kun amma gubbarratti upgrade naan jedhee jira jechuudha. Upgrade godheetiin jira. Argitanii amma asirratti jechuudha za'a 5 fi daqiiqaa 59 boodan itti deebi'ee ammallee irra cuqaasee upgrade godhuu danda'a jechuudha. Dafee wal jala fudhatuu hin danda'u jechuudha. Ammallee isa kanarratti yeroo gadi buutan haaluma kanaan hundaa walitti funaannatan jechuudha. Kun amma kanalleen akkuma saniin daqiiqaa 6 boodan itti deebi'uu danda'a jechuudha. Daawwattoota kiyya. Haaluma kanaan jechuudha daayimandii walitti qabatanii jechuudha akka isiniif dandametti baay'ee gadi bu'a. Dhugaa rabbiyaan baay'ee na aarse akka malee na aarse jechuudha. Namoonni akka kiyyatti itti dallandan Hamster Compaatii kana yoo jiraatan jechuudha koomentii jalatti yaada keessan na barreessuu hin dagatinaa. Dhugaa baay'ee na dallansiise maaliif yeroo dheeraa itti laffaame erdiroobii akka isaa kana na laffaasise hin argine dhugaa rabbii. Kanaafuu haala kanaan fudhattu asirratti illee niw kaardis iddoo jedhurra cuqaasaati kaardii haaraa gadhiifamte fudhadhaa fakkeenyaaf tun amma hin banamne ni eeggattan ofii nuuni banamtee ni eeggattu jechuudha. Daawwattoota kiyya haaluma kanaan walitti qabattu fakkeenyaaf miini geem tajettu tan duraanii sunillee dhaabattee jirti jechuudha. Dhaabattee osoo hin taane iddoo qayyaratte fakkeenyaaf duraan jaluma kanaan jirti jechuudha. Yookaan gubbaa kanarratti bakka deelii koomboo miliyoona 5 fuulduratti jirti jechuudha. Amma iddoo sanirrallee hin jirtu jechuudha. Daawwattoota kiyya kun amma haala isin argitan kanaan gubbaa kanarratti jechuudha. Naaf daayimandii naaf lakkaa'ee jira jechuudha. Asirratti wanti isin hubatuu qabdan jechuudha. Prophet Powerii akkuma asirratti gaafa kooyina walitti qabatanii asitti Prophet Powerii kaardii bitanii guddifattan daayimandii walitti qabattan kana asirratti yeroo isin gamasii bittan jechuudha. Asirratti isiniif lakkaa Prophet Powerii keessaniin guddifattu jechuudha. Daayimandii nama kiyyareemu tana meeqatu keessa jira argitaniimi amma kun olaal asirratti deebi'ee jira jechuudha. Maaliif nam biteenii jechuudha. Kaardii anama bite sun argitanii daayimandii asii fudhataa jechuudha. Hundi isaatu olaal asirratti naa guutamee jira jechuudha. Haala saniin guddifatuu dandeessa. Miini geemii sanillee akkaataa isin itti taphattan isinin argisiisaa jechuudha. Daawwattoota kiyya fakkeenyaaf asirratti ni dhuftanii isuma kanarratti cuqaastu jechuudha. Ammallee kanumarratti cuqaastu bakkuma daayimandii sanarratti cuqaastanii istaarti gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan isiniif banama jechuudha. Tokkoffaa gubbaa kanarratti kunoo geemis ka jedhu ni argitu akkasillee miini geemis ka jedhu ni argattu jechuudha. Isarratti ni cuqaastu jechuudha. Geemii fakkeenyaaf kan duraan taphataa turre san jechuudha. Kan osoo Hamster Compaatiin hin cufamin taphataa turtan sanii haala kanaan dhufaa jechuudha. Kana play gootanii taphatuu ni dandeessanii jechuudha. Akkaataa itti taphatan kan guyyaa
har'aan isiniif qopheessee hin finne waan ta'eef miidiyaa garaagaraa irra deemtanii namoota baay'ee irraa dalagaa jira waan ta'eef ilaaltanii sirreeffatu ni dandeessu. Taphatuu ni dandeessan isallee daayimandii fakkeenyaaf duraan asirratti kooyina nuuf kennaa miti amma kooyinaa miti jechuudha. Haala isin argitan kanaan daayimandiitti jijjiiramee jira. Daayimandii kana walitti qabanna. Daayimandii kana walitti qabattanii immoo Profeet Parhaaworii keessaniin guddifatu ni dandeessu jechuudha. Akkuma gaafa duraa Profeet Parhaaworii qabu ammallee Profeet Parhaaworii qabaa jechuudha. Hamster Compaatiin guyyaa kaleessaa ni dhaabbate malee fakkeenyaaf taaptaap godhuutu dhaabbate akkasumallee miliyoona 5 miliyoona takka deelii seeparii fi deelii koompoo santu dhaabbate deelii riyoordii santu dhaabbate malee jechuudha. Hamster Compaatiin inuma ammallee osoo nu qarshii irraa fudhannaa eegnu jechuudha. Hojii biraatiin as bahe jechuudha. Hojii biraa yeroo jedhu kun haaluma kanaan tapha kana fidee taphni kun immoo baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Profeet Parhaaworii guddifatullee baay'ee umrii nama fichisiisa yoo jedhe hin sobuu jechuudha. Sobaa miti jechuudha. Maaliif yoo jettanii fakkeenyaaf kooyina tokko asirratti daayimandii takka duwwaa tuqaa 5 duwwaa tuqaa takka akkas si hasaaba jechuudha. Kun maal faayidaa qabaree waan faayidaa qabu miti jechuudha. Awwaan tokko wanni isinii himu daawwattoota kiyya hojii onlaayinaa kana keessafuu hojii airdrop jedhamtu tana sa'a keessan jechuudha full time keessan asirratti hin fitina. Akkuma isiniin jedhan yeroo time free qabdan qofa jechuudha part time keessan qofa asirratti akka fittan isin gorsuu barbaada jechuudha. Yeroo free taatan yeroo hojii hin qabne itti taphadhaa sammuu fakkeenyaaf maaliif tapha sammuu godhadhaa tapha sammuu yeroo jedhu itti bashannanuuf bakka wayin irraa argata bichaa osoo hin taane itti bashannanuuf geemii fa'aa taphatuun hedduu namatti tola waan ta'eef itti taphatuuf bakka buufadhaan isiniin jedha. Kana jechuun daawwattoota kiyyaa Hamster Compaatii hin taphatinaa yookaan airdrop makamiyyuu hin taphatinaa hin hojjetinaa jechuu kiyyaa miti. Hojjedhaa garuu kan hojjettan yeroo keessan guutuu achirratti fixuu hin qabdan. Dalagaa keessan dalagata yeroo firii taatan yookaan yeroo sa'aatii bilisaa qabdan qofa wakii yeroo qabdan jechuudha. Wakii keessan asitti bayaan isiniin jedha. Yeroo boqonnaa keessanii asitti boqonnaa godhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Kuni gorsa jechuudha. Maaliif ammataa kiyya akkasitti fayyadama. Haaluma argitan kanaan akkan sila asirratti isin barsiisuuni sila Profeet Parhaaworiin kiyya miliyoona meeqa dhattee ani garuu miliyoona hin guunne. Maaliif yeroo kiyya guutuu ani asirratti hin fixu. Yeroo muraasa yeroo barnootaa fi barnoota isiniif dhiyeessuuf dirqama asirra dhufuu fi akkasumallee yeroo boqonnaa qabu qofan dhufee taaptaap godha yookaan waan bitadhullee bitadhee keessaa deemaa jechuudha. Haala saniin itti fayyadamtu. Ammallee daayimandii bareedduu bakki isin walitti qabataniin isii tana jechuudha. Isii tana irratti yeroo cukaastan haala kanaan isin dhufte pilee iddoo jettu tananii cukaastanii sana boodan jechuudha. Isii matana maal gootanii qabdanii akkanatti ol harkistu jechuudha. Asitti yeroo ol harkistan diimumaan nyaata ufumaa wal nyaata jechuudha. Innuyyuu isin diimumarra geessitanii iddoo duwwaa yeroo keessitan diiman ofii wal barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun taphatuuf hedduu namatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee amma wal nyaachisuuf jechuudha. Haala kanaan argitanii ufuma isaatiin jechuudha. Daayimandiileen isiniif hasaabama kan wal fakkaatu ufumaan wal nyaataa deemaa jechuudha. Waan akkanaa tana fa'aa yeroo dabarsan malee jechuudha. Yeroo hedduu jechuudha. Waanuma kana irra deddeebi'anii jechuudha. Hojii ofii dhaabdanii hojii keessan dhaabdanii jechuudha. Madaamii keessanillee waliin lolina warri faaxeellee jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha. Daayimandii keessan walitti funaannatu ni dandeessanii jechuudha. Isa kanarrallee jechuudha hanga Hamster Compaatiin kaalkuleet godhamaa jira. Hisaabamaa jira jechuudha. Toonii meeqa akka nama tokko ga'utti hundinuu jechuudha. Kaalkuleet godhamaa jira jechuudha. Kanaafuu eeggatuu qabdan jechuudha. Guyyaa muraasaa ta'e isin beeksisuuf yeroo fakkeenyaaf taphattanii xumurtan keessaa ba'uuf jechuudha. Haala kanaan kileem jettanii jechuudha. Kileem gootanii kun haala kanaan daayimandii hanga qabdan jechuudha. Success akka isiniin jedhu godhachuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya dabalataan inni gubbaa kanarraa kun mallattoo raajifannoo kun namoota hunda bira jira. Waan tokko namoonni kanatti ergitan hin sodaatinaa waan tokko waan biraa miti. Akkuma beekamu Hamster Compaatiin guyyaa kaleessa waan adda citee jiruuf jechuudha. Hamma inni liistii ta'ee eebbifamuuti jechuudha. Kan isaan achirratti fakkeenya mallattoo raajifannoo san nutti ergisanii akkasumallee namoonni waalitii waliin qabsiifatiin akkasumallee akkaawuntii banattanii akkaawuntii keessan veerifaayi gootanii wal hin qabsiifatin akka wal qabsiifattan achirratti isin beeksisaa jira jechuudha. Namoonni waliin qabsiifatin immoo taphaan ala akka taatan jechuudha. Asumaan isin beeksisuu barbaada jechuudha. Daawwattoota kiyya kana fakkaata barnoonni har'allee asumarratti kan xumuramu ta'a. Namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo yoo isinitti tole laayik godhuu hin dagatina. Guyyaa guyyaan barnoonni hanga dhiisu akka isin bira ga'uuf mallattoo notifiikeeshinii irra kaa'uu hin dagatina. Bakka isiniif hin galiin yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumallee yaada dabalataatii fi gaafii dabalataa namoonni qabdan jechuudha. Telegram chaanaala keenya jooyin gootanii achirratti gaafii barbaadan nuuf dhiyeessuu ni dandeessu. Kallattiin deebii kan isiniif deebisu ta'a waan dandeenyurraayi.
Telegiraamni keenya profaayiluma chaanala Oromaanii jala jira liinkiin achirratti cuqaasaati. Jooyin godhuu hin dagatina. Barnoonni irraa xumurameera. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.